mirga wal qixami wal qixaa jechuudha. Tanaaf ati kakanniti yoo taate laalamma rakkoo akkasiin himu rakkoo qalbiiti yamaan qabaatini yoo dhiira laalama qalbiin ani qabu tana namticha namaa hin qabaatini qalbiin isiidhaan jaalattimi intal yaa gurbaa qalbiiti yetana qabaadhu yaa tana ati si jaaladhu tana qabaadhu ni danda'ama gaafa gargar irtimaa jetti dhalaadhaan yaadaan itti yaadu kana yaada kana yaadii yaada inni yaadu kana yaadu ni taati karaa kam jira jechuun baddaa gammoojjii adda jiran jechuudha. Akkasuma kanatti namni baddaa gammoojjii hojii jiru mana tokko keessa ni ta'a hin ta'u jechuudha. Zalaalam wallalu maali? Inni bar qalbiitii hin qabuuya dura baasii birraa keessa kaayaqa. Isin ni jaalattiimi bar tayyatan hin qabu jetti baastee isaa kannu haa achi as jaalatu isin boggusa maaliin chi jaalatti hogguta akka inni maal jaa isin bar yaada kiyya kana yaaddu ilaalcha kiyya kana hin qabduu jaa urii itti naqe haa baasi urii itti naqe tangoot tanaaf nama harta ko ilaalu harta ko yaadu akkasumarre qalbii wal simattu wal harkiftu kana booda gaani kana ol laal hogguudhaan gara sinimi hangana irra kaayadhaa isinilleen duuba laala kazaalika ziwaajahu sallallahu alaihi wasallam nabiin akkasumatti hogguu fuudhummas eenyu fuudhe eenyu maqaan siidhaa Zaynab binta Jahshi زينب بنت جحش زوجكن أهليكن فزوجني الله فوق السبع سماوات جتي جنبر راجتي آشا فاوغوتا كتك بيتي لا آشان غريقبت آشان غريقبت زينبيس غريقبت بيري الله سورة قولي بكلمة الدقودم بكلمة الدقودميتي غري تانيتي غرين تونيس نتي رسول سن رجالتا غرين تونيس نتي سن رجالتا inni quraana jiddu miidhame feer namni bakka lama geessi beeyatini miidhamtaa bar qaamni sadaffaa tokko as dhufee raasi godhachisoo jiraate malee akkasitti Zeynammaa jetti seeti intal akkas jennaan bar isin bar haadha abbaa keessanii isin kannee bar ani bar rabbii samii torbaffaarraa na kannee bar jetti laata isii bar dhugumattuu bar eenyu kanne seeti rabbumaa kanne kaasi hangana takala dalan diina itti gammadde amma hin agarre ni haa rasuulin heeramuun hangam takala siya namtichi asitti haasawu gurbaan telefoonaa jee haasawu san garteemi gurbaan san dalan jaan laal dalan jaan haadha siidhaa دقيقة تكذب بستيجان تلفونان هذا كده دبت هالو أمي يسين جالت آتيمو ناجرات دمي أماتي ناجرات دوتي نجيت أمي يتجان صاحب تتي سيدا مو صاحب تتي سيدا سأل ما في دقيقة أفرتم دبستي صاحب تتي سيدا مالف سأل ما في دقيقة أفرتم دبستي نبيتا icciti ibisitu isi bira jira jechuudha gurbaan sanoo si jaalataa bar dubareo haasawni dheerami gartee gamma duuba laala gurbaa isin keessallee hin jiru namni akkasii rabbi isinitti hin godhiniti amma isinii ijaaba qabdan kana ni jira jee waa yaadu wallaahi والله انجو افان قيا غنمو انجو لا لا تك تا مسكول غوتي جان دلانتم مسكول غوتي جان مال من مسكول غوتو مال نيتا وني مسكول غوتو if دولون توها سايتي دولون نتا كسيمي غربا موت دولون تو
gurbaa miskool itti gooti jaan waan hafee'o isaat deebisa kaa yookiin isaan miseejii teekistii kataba akkasimiin miseejii itti godhu jechuun bar haasawa eegali jechuudha bar amma si galee jira saayibditti siidhaa sa'a lamaaf deeqaa 40 dubbifti haadha sii sa'a takka dubbifti gurbaa mana maddii jiru sanoo gurbaa bakar daddabalu sanoo bakar san teekistumatti gooti jaan teekistii gooti gaa mana kana isinii galeemi duuba xaaxaa dila kanarraa bahuudhaaf wanni kun yoo deddeebi'e akkam ta'ani beekta wanni kun yoo deddeebi'e booda jaalala waan jaanii nama qaba jaalala shari'aa islaamaa jaalala alaa waan jiru jaalalti manumarraa eegala garuu maqaan jaalalumaa taatu ala kanatti qalbiin isiidhaa gurbaa sanirraa hedduu hojii haasoo keessa hedduu telefoonaa hojii haasoo keessa booda dhalaan maal taati booda dhalaan mirga siidhaa dabarsitee kaniti mirga marree lakkoonne san dabarsitee kaniti maaliin jenne na dhaggeeffachaa jirtanii maaliin mirga siitiimi akkeettuu mucaadha maaliin sin gaafadhu gaafama dalagaa harkattee naa kan taa'e ittiin mirga siidhaa harabbiin kan dabarsee man dabarsin huccuu naan bitini huccuu abbaan kiyya kanaa bitee bishaan xaaramaa jira jettiin nafaqaan silaa dirqama siitiimi nafaqaa haaloo dha'uun aruuza sii godhuun huccuu mirga siitiimi mirga sii kana ashewaatti nayti khabiroo maa jettiin manalleen kireessinii maal gaafuma qaraatii fitte yookiin dalagaa guddoo harkattee mana naa kireessita hanga suunni kumana godhadhuuya amma waa meeqa mirga meeqa dabarsee kan iteme mirga 4 masruufa kasimi mana maarii haaloo dha'uu fi baasii fi buusii waa'ee aruuzaan jiru kana cufa ashewaatti nayti jechuudha maaltu akkanatti harka kan isanii beektaa fikir khajaansan santu akkana harka kannisiis miskiintittiidha gaalamma silaabar akkanuma kannee harka if kannitee silaa jabeeffatee wayyaa hin jabeeffatu ammas dhiira jechuun isiniimu waan rakishatti harkate kana hin jabeessu dhiira jechuun dhugumaan isiniimaan anis dhiiru waamin allaakin dhiira keessa dhiira afaan quraanaa beeku saneen dhageessan sagalee tiitu sagalee quraanaati akkasima laala dhiira jechuun laal namaa laal bakka itti laffe'ee kophee meeqatti fixee sukkara bitee arra halaawaa bitee boru kiiloo 2 bitee mana keessan itti deddeebi'ee intala jalaa dhoysanii hin jirtu jaaniini mana qullaa taa'aa oolee hin jirtu intala kayii dhokodhu jaaniin asumatti ifqaaleysi jaaniini akka hin jiru guyyaa inni dhufe dee mana haboodhaati jalaa erganii waan akkana kophee kudhanitti fixe kana fudhana gaafadhu nan sin jedhe manguddoo ergee didanii sambooda itti kannan bar manguddoo meeqaan ergine didanii bar yaa rabbi oguu manguddoo didan rakkaa lama salaatii masjii jaba baasee alla yaa rabbi yo waan akkana itti dawwaleetuma haya jalaa jawo kana itti dawwaleetuma haya jaalalleeti yamaarre hottu bakka kanaa dhufta jawo kana wallaahi guyyuma lama galakkisa na gaafadhu haa ifirra qayyeessinaa ijoollee ta'e namicha salaam sin jee keefu hin jiin haa iyyaa oolu jalaa jallisa maaltu fi gala boona barbaadde abbaabaa kiyya bira dhaqii mana qabdanii isin adiraashaan qabdanii baraariidha isin haalaa isin qabatan baraariidha deddeemtuudha isin hama gaala dura giddu si qabee hogguta kawiin si dubbisin jiru deddeemtuudhaati ati baraariidha intal abbaa beekaniiti niqaa rasuulaati warri keessan si dhalle haadha abbaan kee sheeka bira dhaqee aayinni meeqa qaramee si dhalle akkanuma magaalaa keessa akkanuma baraariidha deddeemtuudhaati manan qabdanii moo manni keessan quxurii manan qabu addis noo يا أخواتي لا أماس لا أما أقل ابن يسار ما أقل ابن يسار خون مرقا أماس جارسة دور الديبو قبدي لا أماس أنا كيف أجير تنمي مرقا جارسة سي خدور الديبو قبدي ما أقل ابن يسار
obboleettii isaatii gurbaa tokko kanne wallolaniiti gurbaa kanaa wajjin gurbaan kuni hiiki obboleettii isaa sana mana deebiseef sanigaa namni kuni eega mana galee xiqqoo beeytee zigaal hin jiru keessa deemuun hin jiru aara fixachuun hin jirtiimi isiinis aara fixattee inninis aara fixatee namuu aboo jaartumatii yaaranaa wayyaadha isuma saniin irranaa wayyaadha je'ee gaafa kan niqaa godhachuudhaaf haaraan kaa baadii sadii keessatti irra jaatu jechuu danda'a baadii sadii yoo dhumtee moo niqaa haaraan deebataa beeka sanii niqaa haaraan godhachuu dhufee bara itti dhufe akramtuka bihaa obboleetiit yaa kabajeetiin si badhaasee akkasi saree naqaltee bimuusee je yaa ayyuha allaziina aamanu yaa warra rabbi dhugoomse maal je وإذا طلقتم النساء يفهم أقول ألا هيختني فبلغنا قوتت الآن سن أجلهن باي لما سي قوتت باي سدي في تقع بعدي سدي يوقف في إدّا في مدة وقف في أكسي جارسي درسن هاروان نخا هاروان هيد أشود أفيود خدر سي قسم نخا هاروان من قدو إرجي نخا هاروان يود فلا تعذلوهن إن دور كناية أيان كحنا فودو انت لتنا فودو عاروان إن دور كناية أيان كحنا أزواجهن جارتي سات درسن فودو إن دور كنا إذا ترادوا بينهم بالمعروف يو إسا ولي قلن يو إسين سيفين دي بيتن نديفت أن السين فدا يو ولنجان إسين ولينا انت لا إن دور كنا قرباخن هاتي دي بندور كنايا مالي بيتا خمي عمل سي بيخ هارا وغنا هيرمتي غنا عمل والبرچورا خمي رويا خوني عمل سي بيخ من بيخ ما اي عمل سي داني بيخ خون اسيتنا مالتو اسي ارسا مالتو اسي گمچيسا ني بيخ من بيخ خبير وغنا اولي والبرتن خا تيستان غنا والبرتن اكازي ما كازي kun immoo hulii firraa eegaa waan isiidhaa firraa eega karatti deemus ni beekama hin beeku ma'anaa micayyoo tanaa ka amma fuudhuuf beekamoo ka duraanii kanaaf beeka ka duraanii kun yoo deeffachuu fadhe laal yoo isaan roonii irra walan waan hamtuu miti arrabaa bilkee walman dha'u akkuma tasaa walanii adda deemaniimi inni duraas kun haa deeffatuu jee rabbiin maaliif jennaanu isa kanaatutu amala siidhaa beekaa jechuudha تنافو جارسة دورتي يو ديبو فلانيس مرجاني كمان من كمان ni qabanii jechuudha lan kun cufa mirga isaaniiti jechuudha horiyatul mar'ati fi shuhuri fi ibadati ibadaa keessatti mirga qabdi guyyaa iidaa dhalaan raaree iidaa ba'uu mirga qabdi ta duraa hatta ta aadaa qabdu raaree iidaatti habaatu je nabiin raaree iidaa baatee ta aadaa qabdilleen bakka salaataa san haa lagattu bakka salaataa san irraa haa fagaattu garuu khayrii haa hordoftu je khayrii guyyaa san dhaamsa guyyaa san sheekkootii ulamaan dabalsan haa hordoftu je raaree iidaa dheeyxee dhalaan waan islaamni dhaamu dhaamsa ulamaa'ii fudhachuu ala baatee bakka raaree san dhaqu mirga ni qabdi moo qabdu ta dubraa dhalaalee hatta ta aadaa qabdu dhalaalee tana lakkaawee jechuu nabiin akkasumatti masgiida dhaqu mirga ni qabdi dhalaan ammas mirga laa tamna'uu imaa allaahi masaajid allah aboo hin dhorkina gabroota rabbi masjida rabbi hin dhorkinaa je dhalaa tana masjida dheexxee haa salaattu hin dhorkinaaya intali takka masjida dheexxee salaata jammaa salaata jammaa fi jummaa dheexxee hirmaattee salaatuu ni dandeessi mirga qabdi mirga qabdi mirga qabdi jechuudha hin dhorkinaa je haa dheexxee salaatu hin dhorkinaa je nabiin sallallahu alaihi wasallam akkasumatti mushaawaratul mar'ati dhalaan wal mari'achuu dhiiraa wajjin wal mari'achuu waa'ee bultii waa'ee jiruu fi jireenyaa wal mari'achuu oguta takka bar tamana jirtu sun si ooluu ta'uu ni mala bar tamana jirtu sun
سيول ننتجا كي جانين جان أكي جانين جان لدتشي كي جانين جان ننتجان برغنا ما خغافة كم في دي جانين جان خغافة كم يوخان لدتشي سندي سوسي مرتسنا برغنا ما نما غافة كم في دي خوتو جان جان لدتشي بويا غلي جان جارتيا كمين تامي مالي بوما دادي لدتشا خغافة كم في دي نانجانيا نمي غافة كم يجرا دوبا بورو خد غافة كم في دي نانجاني كم باقيات انتاجي جان caljiinu raaraaf jetteen jaan rabbiin aduu dhiitee baatu kana keessatti waan uumuu beeytaami tokko gaafa qabu yoo uume beeytaami edanumaa nu raaraaf jetteen jaan raffiste jaan raffiste moo raffiste ganama oguu ka'u dhaddachi heera san shaare jaan dhaddachi shaare heera na gaafa qabu fidii kajoo san shaare moo shaare ganama heera maal heera biroo kaayeqa eeda kara fugoode mongoon أيدي لك أبدي بونك نمني قلال نمتي جاجي إن جارتي ذات إنتن سلما خنا يو ألباتي نخان خينجرو سلما خنا قتر كامتو نخان خينجرو إنن إسمرت يبدر بيتيا أيدي لك أبدي بونك إن كيد كنا عزيز من لخيسم قد هذا أجي ملك الألباني وان إرتيهم نانقب دسن اسم ملاني ربي سنيقان هقو إني أكرا سجي أتلين خناني نوغو تايجون والما قد أبر وان إني هم نانقب دسن أتماني سيقان سمودان سيقان يتيس والما قد أمولا قد أمين إنما هو خيقنا الرحمة داوغا خيقو وي ملتا خونا خنقارا كاس إيبتامي خنمو أركلا فجلاتين خنا الرحمة بر namni jaa heera galchuu dadhabe jaan heera galchuu dadhabe jaan galchuu dadhabe kasimi akkasitti nu haa buluu heera kana dhaddachuma dhiifanna jaanii galan jaan maalirra ooltan jennaan akkana oolleerra maali dubbii galchuu dadhabne jennaan hay dubatan akkanan jettu jettee jaan hamashuma jalaa fuudhatte ganama ka'ee caayanu afaa ni haasofnaa maali naan dubbii san galchinaa ogguma takka dubbii galche jaan yaawwa tun teetii miti jaan bakka irraa fidde ni beekna eessaa fide manaa fide gaa tanaafuu namticha kana qaba kana malee namu hin jiru joo kanas ifiinin bula ka joo kanas wal mari'atee mushaawaraa godhee mana keessatti yoo wal mari'atan bareeddu miti ayli nagarree yaada wal jijjiiranii akkasitti yaada walii kannanii al-insaanu qaliilun binafsihi jaan namni kophaa isaatti hirruudha wakasiirun biakhiihi obboleessa isaatiin guutuudha dhalaan kophatti hirruudha dhiiraa hojii guutuma guutu miti dhiirti kophatti hirruudha haadha manaati hojii guutuma guutu miti wal guutama waliin guutan wal guutan jechuudha malee kophaa inni nisbaata akka fiduu hin danda'u isilleen kophaa tanaafuu mirgi dhalaan qabdu mirga hedduu kana malees hedduu jira obboleeyyan gabaabseetumaan isin haa dheerare laala saree wacu jira dhalaa islaamaa tana fuudhaniiti dhiira islaamaatiif ulee godhuu deeman jarri nuti laal dhiira qofsuudhaaf ulee dhaluma tana goonaa jaan dhalaa tana huccuurraa yaasnee shiifarraa yaafnee mirga keeysanii jennee yaammannee hogguu leenjii kannine ta ilmaan guddiftu ta manaa tajaajiltu dhalaadhaami dhiirtii yoo fedhe sa'aa lama sa'aa sadii mana ta'ami ganama sa'aa ja'a galgala yoo walitti zaabdee bar guyyetti yogu sa'aa afur mokkana ta'a dhalaan immoo sa'aa meeqa teessi sa'aa 24 mana teessi jechuudha tanaafuu isii tana jalaa jallifnaa jaan akka isiin isa duubaan laga dheeyxu goonaa jaan hayaanni akka jallatutti goonaa dhalaa tanaani ulee godhannaa jaan dhiira tana ulee calalaa itti cafee nu goonaa jaan akkasi dhalaarraa hedduu bararee jara bira dhaqe hedduu baalli irraa cirree hambifne nuti illee asitti jariin kutan bararanii eessa kutan jara kutan kofoo uffatanii kofoo uffatanii kutan barakki jeebar fi suuqi badawii في السوق حجري
وفي البيت بدوي جبر انتهينا الآن دلا من غيث بدوا قوة شاهدا في سن بيني من غيث على قناة مو شانت أبني فتة هلو تاكسي لانجلو خسلت أنت نما على قناة سلت أن من غيث بدوا انتهينا سيرة جرما دلان غريمة من غيثتي بديني سيتو غانجا ونسيم غوتو أكذا على قناة مو خرسي ركيدس فانتا في دامه فانتا على قناتي سلات أنتجد mana keessatti hoo mana keessatti boosawa akkasimi boosatti laal mana keessatti kana jechuudha geeba jigee waliin qabdu mana keessatti ala kana immoo chaapistik dibattee wanni fannifattee moobaayil bareedaa kabiyya alaa kan asirra kaayattee ala inumaa dhalaan akkasiin jirtuuqa akkasin ta'ina dhalaan ala bareeddi moo mana keessa bareeddi dhalaan laa dandeettii rabbiin dhalaa kan isin immoo laal barana qabanni keessa jiraami biffeen ta'e as jirtimi asin jirtu tiiviin gamana jiraami baatii jaabuudha tiiviin achi jira qabanni as jira maarreen as jira namticha wareersin sin jee namicha dhukke irraa kasuu dandeessaa akka inni ala kana laalee godhuu dandeessa namni xibsii mana nyaate dokkee alaan kajeelu dokkee gidii arge akkana jaadda barraaf akkasii miti yoo mana dokkee nyaachiftee hoo xibsii gidii ala arkee hoo akkam yoo in ololu akka gaalaa sanatti in ololu yeen ololu ni ololu man ololu eenyu akkas godhe duba atuma akkas godhe atuma akkas godhe hatta makaddaa laal akkatti tarrif manu ijoollee isaa quxuxurii irraa dhiitte ijoollee isaa naannoo babbareetti tolche qeensa irraa murtee ijoollee isaa manu maqaan isuma sitaaruma hiitu kan naannoo dhukkee irraa qabtaa bara nyaatuma kanaanu ambar wani isinimu jira bara nyaatuma godhu kana arra baasxaa yoo godhame kasuugoo boru kasuugoon godhin boru dinichibsi jechuu godhi iftaan baastuma kana dallaa godhi iftaan taan baastuma kana akka ol garagalee bite akka ol garagalee godhi kalee suuguma yoo offelti arraa suuguma yoo offelti uteela kajeele moo kajeele uteela san eenyuun qoqqoo nama kana ni beekta talaal afaan diimeessitee deemtu ta deeminsa barattee deemtu laal deeminsi siidhaa mana barnootaa irraa bee haasawni siidhaa kollejjii irraa bee saanaa dura kaayedha akka dura deem jaaniin akkatti ta hogguu nama hojii haasoytu as qabattee nama hojii haasoytu hoggochi garagalte achi qabattee nama hojii haasoytu sit deebi'ee sitti hin fakkaatiin namtichi kun amma oli ilaa sadarkaa kana dhalaan dalaguu qabdi waa takka hin dalaynee barise na hiike natti hamatee akkana na godhee alaboon hin ta'ina alaboon mana keessa boona mana keessa namticha qaba uddeellaa akka qaba uddeellaa yoo uddeellaa hin qabne si harkaa beebeeka kanaafuu dhiifama naa godhaan keessummaadha isin hin xuyne beete keessummaa jeetiin isin irraa caljee guyyaa birootiin dhukkee isin irraa kasa gaarii nan dhiisan jeete keessummaan guyyuma dura keessummaan adaba qabdiimi guyyuma duraati jeeti dhiifama naa godhaa hanga manaa guddifadha yoo dogongorees lubbuma tiyyarraayi yoo irra naa buutees rabbumaa fi edagaree rabbumarraayi galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu شواطئنا جزاكم الله خير جزاء جزاكم الله خير آمين إنما مسلمة هن رسالة لكم رسالة رسالة كي دولكم هارو رسالة قلبي في قلبي كافر تدرس نهارو اسمعايا وني سوجن كيتي جيسا أذان كذي ديك مقول مكنا به أنا جمعان كيتن جمعان سارجين بدا से जगह कहीं ना कोई से जमना पड़ता है आकाश माली atas jika insyaallah syiar hanya operasi hanya butuh ada ini barang atas kehidupan kita bisa lebih bagus.
Nimbana. Assalamu alaikum. Galatoma badhaasa naa kennuu keessaniif garuu waan akka hin dalagne anaa waan akka hin dalagin na badhaaftanii badhaasni kun immoo fuulduraaf akka hin dalagaatti fufuu na godha inshaallah ta'ammaatiif osoo hin ta'in ta fuulduraatiif naa kennitan yoo rabbi jedhe namootan jeetii yaada galatoomaa jazaakumullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh